Jirra jirtuu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Maatii keenya akkam nuuf jirtan nagaa keessanii nuti nagaa jirra. Galata Rabbii isinis akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabnaa fayyoo keessan naguma keessan jirtanii jiru simbiratti akkam nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyo. Naguma keenya jirra egaa har'as deebi'ee dhufee jira. Har'amoo maal qabatee dhuftee jechuun keessaan hin oolu. Egaa akkuma beekamu jalqaba hordoftoonni amantaa kiristaanaa hunduma keessanuu kan biyya keessas biyya ambaas jirtan ta'e hunduma keessanuu baga isiniin ga'e ayyaana buhee yookiin immoo dabra taaboor baga geessanii waazeemaa isaayii guyyaa boruuti jala bultii baga geessan isiniin jechuun barbaade. Innaa hunduma keessanuu innaa kan biyya ormaatti jirtan waaqayyo immoo nama galee biyya keessanitti ayyaana maatii keessan yookiin immoo jaarsa keessan yookiin ijoollee kan qabdan ijoollee keessan wajjin dabarsitan waaqayyo isiniif haa godhu isiniin jira. Egaa ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Egaa kanatti haasee maal isiniin jechuu barbaadetan irra maafaan fayyadanii egaa baay'ee keessan viidiyoo guyyaa sadaffaa irratti gadhiisee jechuudha. Waa'ee manaati irratti egaa viidiyoo waa'ee manaati irratti gadhiise. Mana wayii waraabee gasinii namni bitachuu barbaadanii isiniin jedhee ture. Egaa manni sun mana gaarii ture. Baay'ee tokko gaarii aduu erga ijaarame garuu ganaa waggaadha. Abbaan isaa fixachuu hin dandeenye gurguruu barbaadetti. Egaa waa'ee sanirratti maali seetanii namni baay'ee iyyuu koomentii akka galeessatu na barreessaa turtanii bitanna jechaa turtanii. Eessaa baay'een keessan eessaa jettanii nuti kan jiran magaalaa Arsii Asallaa magaalaa Asallaa jiraanna jechuudha. Arsii keessa magaalaa Asallaa jiraanna. Egaa manni sun immoo dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa kaleessaa gurguramee jira. Guyyaa kaleessaa gurguramee jira. Obboleettiin keenya akkuma nama kamiyyuu biyya hambaa jirti. Ishiinis garuu waliin beeknu qaamanii akkanuma lakkoofsa keenya YouTube irraa argattee gara keessatti na dubbisteeti. Egaa akkanatti nan bitaa guyyuma san lakkoofsa kiyya YouTube irra hin jira baay'ee keessan hin argattu. Na dubbistee egaa akkanatti inni bitachuun barbaada. Duraayyuu maatiin baay'ee naasukaa jiranii bakka jettee alattuu Arsii shirkaati shirkarraa jechuudha. Isheen jedhee rakkoon qabu bakka maatiin keessi haa laalu. Nuti isinitti asirratti isinitti agarsiisna malee gara keessatti isinii bitu minaamina nuti miti jechuudha kan isinii bitu. Maaliif maatii keessanii kan jaalatee laalee wanna kana kan nuti erginu fotoo nuti erginu irratti isaan kaasanii ofii isaaniitti viidiyoo isinii waraabanis barbaadan fotoos ta'ee isinii erganiiti isinii akkasitti malee nuti amma asirratti isinii beeksisna yookiin immoo asirratti isin agarsiisna malee isinii bituu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif waa tokko bakka maatii cinaa isinii ejjennaa maatii cinaa ejjennee akka keenyatti gargaarree isinii binnaa wanna jiru. Waraqata minaamina ganda kana amma kaasuu waa sirriitti beekuuf wanna fixamuu qabu fichisiisaaf jechuudha akkasittinaa. Kanaaf kana malee jechuudha amma obboleettiin keenya adduma isaan galgala na dubbiste guyyaa kaleessaa maatiin dhufanii ilaalanii jaalatanii waan hundumaa waaqa abbaa wajjin dubbatanii galanii bakka wiliin durarra jiranii irraa hin mijannee fi guyyaa boruuti jechuudha. Guyyaa boruu sa'a 3 irratti. Waliin kan xaafamuuf jechuudha. Akkasuma waraqaan immoo ayyeer kaartaa qabaa inaan jettan kaartaa pilaanii hin qabu. Kaartaa pilaanii kan qabu koo miliyoona 3 miliyoona 4 yaaman malee kanaa miti. Kaartaa pilaanii hin qabu. Ayyeer kaartaa hin qaba. Mootummaan hin beeka jechuudha. Ayyeer kaartaa warri beektan ayyeer kaartaa hin qaba. Mootummaan hin beeka. Garuu kaartaan isaa amma maskarameerraa kennamuudha jechuudha. Kaartaan maskarameerraa kennamuudha. Innaa warra lafa minaamina jiruyyuu ijaarraa minaamina jechaanii jiru. Mana xiqqoos taatu luukii 5 taatu manni warra jiraate akkasitti kaartaan irratti ba'a. Lafa kan qabu immoo kaartaan irratti ba'uu hin danda'amu jedhamee jira. Innaa obboleettiin keenya kun bakka maatiitti dubbistee maatiin ishii obbolaa fi abbaan ishii obboleettii ishii nama 3 ta'anii kalee dhufanii laalanii jaalatanii waan hundaa waaqa dubbatanii fixatanii galan. Waan hundaa jechuudha akka wal cabbatanii galanii abbaan lafitti manaatichaatis sina gurguraa jira. Innaa abbaan manaa dhugaa dubbachuudhaaf miliyoona 1 yaamaa ture. Garuu meeqatti gurgure 830 830 karakkaranii kaasuuf wanti illee beeku waan ta'eef abbaa manichaa karakkaranii fi 830tti gurgurame jechuudha. Waaqa shaggaadha. Manni koo sirriitti bareeda.
jechuun elishee faashinii waan amma ijaaramaa jiru san mana kana jechuudha faashinii wasanii. Innaa amma abbaachi obboleettiin keenya waaqayyo gargaara fuulduraanis koloonii abdee bakka ammaa fixatte jechuudha. Wanni jechuun kanaaf amma maali lafa zangarafsiisuu fi balbala bakka kornisii qalamii minaamina jechuudha. Xumurarra jira. Akkasittis abbaan itti galuu hin danda'a. Lagizeedhaaf waan ofiiti waan ta'eef. Innaa kanaafiyyuu gurguramee obboleettii keenya immoo baga gammaddee obboleettii keenya dhugaa bakka baay'ee gogga'ee jira duraayyuu naasokaa jiree garuu mana hagana hin geenye waagaa ganda 8ffaa waagaa gara miliyoona 5 minaamina naan jedhanii kana gana hin geenyetti. Mana gana hin geenye luukii 30 ture jira. Gibbiin isaatis kaaree 200 bakka hagana hin ga'u miliyoona yaamaa turanii. Kan miliyoona gadi hin agarre kan mana irra jiru. Bakka ajir kaartaa hundumtuu kaartaa kan qabu isiniin jedhu jechuudha. Kaartaa kan qabu manni kaartaa qabu kan miliyoona 2 gadi luukii 10 illee qabaattu luukii 70 illee qabaattu miliyoona 2 gadi yaaman jechuudha. Amma naannuma keenya nurra agarsiisee kan kaartaa ajir kaartaa qabuyyuu jechuudha miliyoona 3 jechaa jiran. Lafa kan miliyoona bitamu kan kaartaa qabu lafa kaartaa qabu jedhamu lafa waldaa jechuudha. Innaa malee lafti akkanaanii kaartaa kan qabu kan beekasama hin jiru. Lafa duwwaan kaartaa hin qabu jedhan lafti kaartaa qabu kan waldaan gurmaanii warra qotasanidha. Innaa akkasiisin hin jira. Baay'ee tokko obboleettii keenya daa maqaa ishee haa'uun barbaanne daarra qaba qubeen ishii baga gammaddee baga dasti jedhee kaleessa gammachuu ishii naaf ibsitee jirti gara naannoo Imotiini. Innaa baay'ee tokko dastee baay'ee maatiin ishiitti illee arginaan dhugaa duraan bakka jechuun ishiin shirkatti bitachuun barbaanne sama bitachuu barbaadde mana soqaa turree bakka miliyoona gad dallaala jidduu seessisne dhugaa dubbachuudhaaf dallaala jidduu seessisne mucaa abbaa manichaa hin beekna dallaala hin qabu jechuudha. Dallaala hin qabu zinjiree dallaalaan alatti bitame jechuudha. Dallaalli hin jiru. Amma dallaalli gara biraatitti 1,100 dhugaa siniin jedha. Baay'een keessan hin beektan namni bitattan 1,100 lafa bichaa bituudhaaf amma namni 1,100 kaffalee hin jira. Lafa bichaa bituuf dallaalaaf jechuudha. Nuti immoo gara keenya warri bitatu dallaala seessisnu. Maaliif naannoo keenya kanatti dallaala seessisnu bakka odoo dallaala bira hin ga'in bitamaaf jechuudha. Amma odoo lafa kan mana kana ta'e odoo dallaalli jiraate 200 ol nyaata jechuudha. Garuu dallaala hin qabdu ishiin miliyoona jechaa ture karakkaranii hin buusanii kaasuunis karakkaree fi 830 fi 30 jechuudha. 830 fi 30 bakka kan dallaala hin qabu bakka finxira jedhanii kan baasanii jira mitiire isa bichaa olaga isaan baasan boru baasu walitti waan ta'eef inni akkasiisin hin jira inni gurguramee jira kan biraa bitachuu warri barbaadan immoo hin jira. Waagaa sanii gadiinis hin jira sanii oliittis kan jiru akka manaatitti hin jira lafa sorri bitachuu barbaadan hin jira nuti kan jiran magaalaa Sallaattis hin jechuu barbaada. Innaa kanaafiyyuu lafti sun nama baay'eetu nan bitaanaan jedhe gurguramee jira. Baga gammadde obboleettii keenya gammachuu immoo ani boru natti hin tolu malee silaamaatoo hojii yoo findara gwaasan wilii yoo barreessa sinii oonaa mijate kaasuun isinii waraabu kaasuunis aquun isaan oolu. Sinii waraabnee akkatti bakka gammachuu dhugaa maatii baay'ee tokko gammadan jechuudha. Baay'ee gammadan boroom ganamaan filatanii deemanii inni mana baay'ee tokko jaalatanii inni akkasiin jira. Kanaafiyyuu kan biraa immoo jechuudha warroonni yuutuubii bitachuu barbaadan sabskiraabii 4,000 qaba. Yuutuubii warri bitachuu barbaadan 4,100 minaamina qaba. Gara keessatti na dubbisuu hin dandeessu siniin jira. Nagaa naaf taasisan jaaladha ayyaana gaarii.